الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا كبجم توتا هردف توتا سكنتا كنا كنتاتا حواسك يا كابا كبتي بعديات بقى ربين نجاهف أناني كيلي كيس سنجراكس من سلالا جمع الرمال تمرد إني كوني كان يجنا عملي إتهادان آدا سبا غراغيف سلطة durii calaqqisiisuudha. Inni kun ammoo hammayyaahee qorqorroodhaan ijaaran. Kana maaliif achi ijaaran jennaan kaleessa kennatu akkanaa jedhan. Kana maaliif asii fidan jennaan qaroomnee akkanatti fooyyessinee jedhan. Yoo lachuu wal bira qabanii ilaalan aadaan teenna yoomuu bareedduu qaroomnullee duroomnullee waan duraanii san irraa haala duraanii waan aadaa keenya nu dagachiisu eeganaa dalaguu hin qabnu yaada jedhuun waan kana dalagan waa malee waan kana hin dubbanne hawaasa kiyya wanni qabxii kana kaasuu barbaadeef nuti har kasabummaa teenna jaalan ka aadaa keenya jaalan ka eeganaa ammallee wantoota gara garaa jaalannu laakiin ammoo sunnaa ergamaa rabbi ka rabbiinillee لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن قارين الإرقام الله كيس إسنيف جراجة نمني قافة قروم اللي آداء في رجالة نوتي أمو إرقام إساته الأتون دنيا آخرت اللي ملكي إتين أرقتو دندين وكشكين كيس هنجر إسا سنقت إفني جال اللي رسولاتي وفين جل رسول صلى الله عليه وسلم سنة يهودا قردف ناجتشو مي أفدنا كي سلالا رفين سمرنا كي سلالا هركا كي سلالا مرمى كي سلالا وفي هندو مال وفي انجر أنا جال اللي رسولا جر واني إراج ألك سمالي سنة يهودات وفي أفانين هردفا رسولات وفي دلقان سنة يهودات كانت أولي مبربا كيسو namni kaleessa aadaati ya bareeddu kayoo qaroomellee isimmaan sun haa jiraattu jedhe yoo akkanatti aadaa ofii hammayyeessee yeroo inni fidutti ati sunnaa ergamaa rabbi akka waan nama qaroomee akka nama waan eeganaa guddatee nama eeganaa galma gahee tikkeettii jannataa fudhatee eeganaa ammallee azaabarraa najaa baheetitti hidhannoo ergamaa aalamaa irraa dudda gara gallee deemuun eegana rifeensi kenna sunnaa rasuulaa gadhiisee sunnaa yahudaa hordofuun uffanni kenna sunnaa rasuulaa gadhiisee sunnaa yahudaa hordofuun haasofni kenna sunnaa rasuulaa gadhiisee sunnaa yahudaa hordofuun jiruuf jireenyi kenna sunnaa yahudaa hordofuun nurraa hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf hawaasa kiyya addunyaan aadaa ufiituu hin ganne ati sunnaa ergamaa rabbii hin gatini yoo sunnaa ergamaa rabbii kagattu taate gaafa tokko jiruu duniyaa kanarratti rabbi si gataa numaraa warra duniyaatti illee tolee aakiratti illee jannata rabbii dhaalu nu hundaa rabbi nu haa taasisu dhaamsa gabaabduu kana imala da'waa eeganaa biyya seenaa guddoo qabdu mootii abbaa jifaar deemne yeroo imalaa dachaa jirrutti waan kana arginaan tarii dhaamsi kun lafan buutu lafee irra buuti yoo nama tokkollee fayyadde jedhee isin biraan gahe isinis walii sheer godha nama dhageenne dhageessisa tokkoon namaa sababa dhaamsa kanaa dukkana keeysaa gara ifnanaa sunnaa yahudaa jala gara sunnaa rasuula alayhi salaatu wassalaam yoo ka deebi'u taate mindaa guddaa irraa argattanii nama duniyaa akiratti illee milkaa'ee jannata rabbii dhaalu anaa isinillee nu haa taasisu naaf galatoomaa horaa bulaa isiniin jedha wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته.